Abbaan dhaabbatichaa mana isaatii hin baane. Mindaa hojjettoota isaa kaffaluuf garuu qaamaan hin argamne. Hojiidhaan ko'oommattus haadha isheef dhaqqabuu dandeesse. Bakki inni jiru hammam yoo fagaateeyyuu waan mana isaaf barbaachisu bakkuma jiru sanaa guuteera. Guyyaa kanas abdiin eegaa ture. Karoorri isaas milkaa'eeraaf. Kanaan booda michuu keessan gammachiisuuf battalumatti geessu malee fiigichi, dhiphinni, fageenyi, maallaqa baattanii nageenya keessaniif sodaachuun akkasumas yeroon gufuu isin ittiin ta'u. Sababiin isaas intarneetiin yookaan koodii gabaabaa 840 irratti bilisaan bilbiluun teelegiraamii fi ergaa barreeffamaa gabaabaadhaan tajaajilicha haala salphaan argachuu waan dandeessaniif ni filattu. Oroo dijitaaliidhaan waan hundumtuu milkaa'eera. Baankii Oromiyaa, Baankii Uummataa.